السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرت ببيانتوتا في جالة تمتوت المانورمون لجيسا بكم يرتنيتي نجيني كيسن حاجة كابو أكب نجا كيسني ورا من تابرا هردفتنس أشامار كفوني جرتو تنجرا هردفتو تكيا وري channel لك يا فاراتاتان شير سبسكرايب قلتو أن جدجبيسا وري دراماتيك يتاتان بقى نجا أن إيدني سنجرا الحمد لله نسدي بيدو في جرا بدا ربي قداتين أكسي يجار nama wiitirratti piraankii dalagoodha. Namni sunis eenyoo jettan Aashaa Tuubii hin beektan jedhee yaada. Namni baay'een yoo hin beekne illee Aashaa Tuubii jedhaati seena. Subscribe godhaa fi maatii isii ta'aa fi hordofaa isiniin jedha. Nama baay'ee dubartii baay'ee cimtuudha. Akkasii walaa jajjabeessunuu ijoollee Oromoo sun hundi keessanuu warri viidiyoo kana argitan hundi keessan maatii naaf ta'aa isiniin jedha. Kabajaa fi jaalalaan isin gaafadha. Akkasuma Aashaa Tuubii maal gochuu heddaa yoo naan jettanii itti bilbilee bor galuu heda warra kiyyatti hin bilbilee tasa madaamiin hin galtanaan jette abbaan manaa kee dhufee na haa fuudhuu jedhaan ati wajjin dhufinii jedhaan yoo si wajji dhufanaan jette hin dhufii wajji jedhaan walis hin beeynu garuu asumaan har'a wal barachuudhaaf isiidhaan wal tana dura walillee hin beeynu yuutuubii kanarratti arge akkasiis siniin jedhaa. Warri dura maatii isiin taanii yoo jiraattan dhaqaa maatii ta'aa fi nama baay'ee cimtuudha. Yuutubara haaraa isillee garuu homaa hin jettu. Walaa jajjabeessinuu isiniin jedha ijoollee Oromoo anallee sheer sabskiraayib gochuudhaan na cinaa dhaabbadhaa wal guddisnaa isiniin jedha. Akkasii itti bilbilee jira. Walumaan hordofnu waan isin jettu. رهون أول الرقم الذي طلبته لا يرد. يرجى إدخال الرقم الذي ترغب في الاتصال به مع رمز المنطقة ابتدائي ثم الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أكم كدير نجامي هي كم؟ من زرت عمي عشت ناجن إيفا وجه. السلام عليكم. وعليكم السلام. أكم عاشية نجا نجا والله الحمد لله. نجيكم. زرت أول بران أيه. إيه ولين بين والبراك السنجلي إيه جتون أنا يوتيوب براسي بيك بيته إيه قالوا يا ربي جدي فرا تيوف ديمنا إيه أما جستوني وين سركسوا بربادي أمارة كنت قلت يوان دندوية. جتون بيتا مدام انتي تستكيتي نامورتي إيه قالوا بربادا بيته إيه أنس بكاني قالوا أدامدا أكل أفتني نفوتا بربادي ورتين بالبلان بيتا ستو قالونا تجرج ستي دولت يوانك. بورو قلقلا دفوفي بورو قلقلا الكان كيسا ساعتي شانتي مو ساعة جاكا ستي بوا أنا عادي سبب دائما لك كدير سلافو سجمرة مال قوتا دفت كدير ما دفين عفودو نيمتو وجيت. أنا عندي يوم بايني أراجي كم كنا وجيت أنا. لا جتون أدى إساء كان فودو بربادي شكت هاسلاتي ما كان شكت يو قاي يو وان سنجدو يو هنتان اللي مال جتون مسانو تانا ما ركو جرا أغا فري هي ما شريعة Kalau dah yang baik dia
Indom laa jechuun qubna garii miti. Indom jaarsi kee jechuun nama guddaadha. Kunoo maashaallah tabaarakallah tuuchallee qaba. Jaartii 4-5 illee fuudhuu ni danda'a. Kalaas yoo taane kalaas masaanuu taana maal kolfitasa? Bar fayyaa hin qabdanis warri bara kun namallee amantan jedhe. Amma waa hundaafuu maal rakkoo qaba bakki shoona fuudhe kun lakkoofsa suqadhee argadhe. Keetuun soo hin isin jammar keessa suqe. Eeyyamta? Fuudhu bakka marree egaa fuudhu jette kaanillee waluma fuunashuu baadde. Masaanuu na godhu muratte? Ati ammaadha ijoolleeti kalaas maal rakkoo qabaree. Anjaartii haaraa achirraa nu daas boora. Abboo wallahi hojii keessan nyaadha sinsa sanuu birrin isinitti dawwalee firaankii kan isin godhu. Hin aarta jedhee wallahi si aarsuu barbaadee aaruu didde anoodhana taate ilaal yoona ifaa qabadhee jira. Akkamittiin dhufe indominoo waan dhufe jettee aaruu qabdaa iyyuu isin. Akkasii amma hundaafuu piraankii isin gochuuf beektaa asumaan mootiyyuu isinumatti barbaadee isinitti dawwale achumaan piraankiillee isin godhe. Jechuun yuutuuballee haaraa banadhe beekta. Akkasiitti yuutuubiin kiyya ummayyuun jedha. Maal jechuu barbaadde? Wallahi imo si dubbisaa ture bar imo na jalaa dubbachuu didde. Maashaallah wallahi waroon baay'atee siyaala dubbachuu didde malee jaaladhee miti maashaallah ayyatti milkaa'ee jira firaankiin kee. Maal naa milkaa'ee aki aaruu didde wallahi sirrii asi aarsuu barbaade. Argitee miskiina. Jechuun wantoota kee keessa ta'e dhugaaf nu barbaadee dhufe jedhee eegas immoo inni fuudhu qabannaan immoo firaankii akka ta'etti suna jedhe. Akkasii ayyee kalaas. Nagaa yoo kallattiin affeeraa irraatti salaama irratti karaa. Kunoo baneera viidiyoo. Ayyee dubbadhu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota Ummu Ayyuun. Ayyuun gaa bifa kanaan kallattiidhaan Dubaay irraa Itoophiyaatti naaf feertee chaanaalii keessatti keessummaa kabajaa na guutee bifa kanaan naaf feeruu kan ta'e baay'ee galatoomi. Galatarraafi. Ani mootu Kadir jedhama Ashaa inda Kadirtu birraa dhufe. Maamiltoonni keenya namoonni hedduu warri maamila keenya ta'an hunduu ni beekanii Ashaa inda Kadir. Nallee na beekanii Kadir yaa jechuudhaan qubadhe. Dhugaa. Ani dhaamsiin ani hordoftoota keessatti kallattiidhaan amma dhaamsan dabaluu barbaadu. Salaama rabbi dura irratti qara'uun barbaada. Warroota musliimaa salaamu alaikum, warroonni kiristaana illee warroonni biyya keenya hundi keessan ijoollee bal'ate Oromoo taatanii biyya keenya biyya alaa jirtanii biyya keessa jirtan hundi keessanuu akkamitti nagaa jirtaniif hin jedha. Asirraa naansee egaa humna firellee akka jajjabeessite humnillee akka jajjabeessitanii fi akkasumatti mootu maamila taatanii ijoolleen Oromoo keenya hundi keessanuu harka wal qabannee bakka guddaa akka jennisi. Abshir. Video keenyatti mul'ii gama video qindeessin affeerraa ammaan yaadni kiyya kanuma jechuun barbaadamu. Eeshi ayyeen. Egaa hordoftoota kiyyaa piraankiin kiyya kana fakkaataa garuu narratti beektee jirti Aashaanii. Sagalillee tolfuu fudhadhee garuu baay'ee miskiina wallaahi. Akkasii hin aarre haa ta'u garuu hanga tokko naaf mijaate jedhee yaada. Kana fakkaataa warroonni yuutuuba kiyyaaf haaraa taatan sheer sabskiraayib laayik gochuu hin dagatinaa. Warri immoo maatii kiyya taatanii maatii Aashaatuuf hin taane dheexxanii jajjabeessuu asumaan jaalalaa fi kabajaan isin gaafanna. Akkasuma Fooziyaallee
nama reefu lafaa dhufaa jirtu sirriitti walaa jajjabeessinuu isiniin jedha hordoftoota kiyyaa. Piraankiin kiyya kaarraaf gabadhee dhufe kana fakkaata. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.